Ashamaa harka fuuna akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaan neetwoork irraa oduu yeroo kanaaf qabannee jirruun isinitti himaa dursa matirreewwan oduu. Ajjeechaan godinaalee Shawaa Lixaa fi Wallagga Bahaatti waraana Biltsiginnaatiin lammiilee nagaa irratti raawwatamu itti fufe. Qindeessitoonni paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo 3 magaalaa Baatuutti hidhaman. Manni maree paartiilee siyaasaa adeemsi komishinii marii biyyaalessaa hundeessuu akka dhaabbatuuf gaafate. Itoophiyaatti namoonni labsii yeroo muddamaan hidhaman atattamaan akka hiikaman US gaafatte kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee jirrudha. Amma oduu bal'inaan. Ajjeechaan godinaalee Shawaa Lixaa fi Wallagga Bahaatti waraana Biltsiginnaatiin lammiilee nagaa irratti raawwatamu itti fufe. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abunnaa Gindabaratitti gaafa guraan ala 11 2022 dargaggoota 20 ol waraanni Biltsiginnaa qabee erga hidhee booda guyyaa itti aanu guraan ala 12 2022 ganama naannawaa sa'aa 3tti warreen hidhaman keessaa dargaggoo maqaan isaa Taaddee Shuggut jedhamu rasaasaan ajjeesuu jiraattonni maddeen itti himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa Sibuu Sireetti baatii amajjii darbe keessa maatii qabsaa obbo Kabbada Waaqoo dabalatee namoonni 3 ganda Ceekaa jedhamutti humnoota waraana Biltsiginnaatiin ajjeefamuu isaanii miseensonni maatii walabummaan neetwoorkitti himaniiru. Oduuma wal qabateen jiraattonni godina Shawaa Lixaa magaalaa Shuggutee maqaa sakatta'iinsa Abaa'oo Shanee jedhuun bifa haaraan hoomaan waraanaa Biltsiginnaa ajjeechaa saamichaa fi dararaa nurratti raawwachaa jira jechuun himataniiru. Guraan dhala 14 Shawaa Lixaa aanaa jaldu magaalaa Shuggutee waraanni Biltsiginnaa barataa Taayyee Lataa jedhamu rasaasaan ajjeesuu maddeen irraa odeeffanneerra. Taayyee Lataa barataa kutaa kurnaffaa yoo ta'u hirmaannaa siyaasaa kamirraa walaba ta'uu fi sababa oromummaa isaatiin ala yakka raawwate akka hin qabne jiraattonni dubbataniiru. Gama tokkoon waraana mootummaan adamfamaa gama biroon milishaan Amaaraan haleelamaa kan jiru uummanni Oromoo godinaalee Shawaa Lixaa Wallagga Bahaa fi Orroo Guduruu Wallaggaa guyyaa guyyaan lubbuu ilmaansaa dhabuunii fi qabeenyi isaa barbadaa'uun itti fufeera. Murna waraana isaa bobbaasuun uummaticha qeetti ajjeesus ta'e milishaa Amaaraa keessaa fi alaan wal ijaaree uummata gidiraa kaa'u qolachuuf uummanni Oromoo walta'insaan ka'ee dura dhaabbachuu qaba jechuun qeerroon aanaa jalduu dhaamaniiru. Weerara lafaa fi duula duguuggaa sanyii milishaa Amaaraa fi waraanni Biltsiginnaa uummata Oromoo irratti bane kana sabni Oromoo bal'aan humnaa fi sagalee tokkoon ofirraa akka qolatuuf waamicha dhiyeessaniiru. Oduu ajjeechaa biraatiin sanbata darbe waraanni mootummaa achuma Shawaa Lixaa aanaa jalduu magaalaa Shugguteetti daa'imman kichuu 2 ajjeese. Godina Shawaa Lixaa aanaa jalduu magaalaa Shuggutee ganda Ilgee iddoo addaa Foollee jedhamutti sanbata xinnaa darbe waaree booda qaamni nageenya mootummaa haleellaa raawwateen daa'imman kichuu 2 ajjeefamuu jiraattonni walabummaan neetwoorkitti himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti daa'imman umuriin isaanii 7 fi 12 kunneen kan ajjeefaman qe'ee maatii isaanii keessatti. Musee Guutaa daa'ima ganna 12 yoo ta'u Eebbisaa Badhaadhaa daa'ima ganna 7ti. Isaan maleellee namni sadaffaa kan haleellaa cimaan irratti raawwatame tokko wal'aansaaf hospitaala ciisaa jiraachuun himameera. Qaamni aanaa jalduu kaampii waraanaa kooluu qubatee jiru kun erga haleellaa wal fakkaataa akkanaa hawaasa nagaa irratti raawwachuu eegalee ji'a 3 kan jedhan jiraattonni ka'umsa haleellaa kana maqaa Shanee Qallabduu kan jedhu akka ta'emaniiru. Haleellaa miilala raawwatame kanaan qe'een jiraattota akka gubate beellanni dhumuu qabeenyi saamamuu fi hawaasni baay'een qe'ee irraa buqqa'u jiraattonni himachuun humni haleellaa kana raawwatu poolisii humna addaa Oromiyaa, poolisii federaalaa fi waraana mootummaati jedhaniiru. Haleellaa qofa osoo hin taane saamichi humnoota kanaan raawwatamaa jiraachuu himaniiru. Haleellaawwan hunda dursee akka hawaasni waliif hin dhaqqabne neetwoorkii bilbilaa balleessu kan jedhan jiraattonni uummanni qe'ee irraa buqqa'ee faca'ee jiraachuuf dirqamus dubbataniiru. Qindeessitoonni paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo 3 magaalaa Baatuutti hidhaman. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuu fi naannoo isheetti qindeessitoonni KFO paartii keenya Koongireesii Federaalistii Oromoo kan ta'an Daddafoo Abdoo, Magarsaa Ibsoo fi Useen Abdoo kan jedhaman poolisiitu isin barbaada jedhamuun erga yaamamanii booda akkanumaan qabamanii hidhamuu isaanii odeeffannoo gamasii arganne mirkaneesseera jechuudhaan itti gaafatamaa waajjira KFO godina Shawaa Bahaa obbo Jibriil Amaan himaniiru. Namoonni kunneen sababa miseensa KFO ta'anii fi hojii irraa ari'atamanii dhiibbaa garaagaraa jala jiraachuu kan ibsan itti gaafatamaa waajjira KFO godina Shawaa Bahaa obbo Jibriil Amaan hidhamuu miseensota paartichaa duuba harki tika mootummaa sochii paartichaa idajiinummaan ilaalanii jiraachuun ibsaniiru. Adeemsi qaamni mootummaa yeroo ammaa hordofaa jiru nu dhibeera kan jedhan obbo Jibriil qaamolee mootummaa gidduuyyuu qindoominnis ta'ee ejjennoon wal fakkaataa hin jiru jedhaniiru. Kan manni murtii gadi lakkisu poolisiitu qabee hidha mootummaan eenyu akka ta'e iyyuu beekuun rakkisaa nuti ta'eera kan jedhan obbo Jibriil miseensonnii fi deeggartoonni paartichaa hedduu adeemsa kanaan hojii isaanii irraa qabamuun manneen hidhaa garaagaraatti kan argaman ta'uu ibsaniiru. Akka godina Shawaa Bahaatti miseensotaa fi deeggartoota hedduu qabna kan jedhan qondaalli KFO obbo Jibriil walakkaan manneen hidhaatti kan argaman ta'uu himaniiru.
Mootummaan maqaadhaaf hooggantoota KFO keera jedhus hooggantoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo dabalatee caasaalee hooggansaa miseensonnii fi deeggartoonni paartiilee lameenii guutummaa Oromiyaatti manneen hidhaa garaagaraatti dararamaa jiraachuun beekamaadha. Manni maree paartiilee siyaasaa adeemsi komishinii marii biyyaalessaa hundeessuu akka dhaabbatuuf gaafate. Manni maree paartiilee siyaasaa Itoophiyaa iftoominaa fi walabummaa adeemsa komishinii marii biyyaalessaa hundeessuu irratti komii dhiyeessuun adeemsichi yeroof akka dhaabbatuuf gaaffii dhiyeesseera. Walitti qabduun mana marichaa Dr. Laayel Baafee adeemsi komishinichaa hundeessuuf taasifame kan iftoominni hanqatu walabaa fi hunda hammataa waan hin taaneef manni marichaa komisaa qaamolee dhimmisaa ilaallatutti dhiyeeffachuu himaniiru. Manni marichaa komisaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi waajjira fayyaa'ii mana marichaatti kan galfate guraandhala 10/2022 erga korri waliigalaa irratti mari'ateen boodadha jedhaniiru. Adeemsichi amansiisaa ta'uu baannaan bu'aa eegamu hin argamsiisu kan jedhan walitti qabduun kun marii waloo kunis bu'aa inni biyyaaf qabaatu hubachuun adeemsi komishinarootaa adda baasuu fi muuduu yeroodhaaf dhaabbatee irra deebiin haala hunda hammataa fi amanamaa ta'een akka eegalamuuf gaafachuus himaniiru. Paarlamaan Itoophiyaa torban lama dura namoota dhibbaan lakkaa'amanii fi komishinarummaa komishinii marii biyyaalessaatiif eegaman keessa kaadhimamtoota 42 adda baasuun beeksisuunsa ni yaadatama. Kanneen komishinichaaf kaadhimummaan dhiyaatanis dambii labsii komishinichaa boqonnaa 13 irra kaa'ame kan guutu miti kan jedhan walitti qabduun isaan keessaayis kanneen lammummaa biyya lamaa qaban, kanneen loogii siyaasaa qaban, kanneen yakkaan himatamanii fi kan itti murtaa'uun hidhamanii turan kaadhimummaa keessatti hammatamuu akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Kana malees kaadhimamtoota 42 keessaa dubartoota 4 qofa ta'uu, hirmaannaan dargaggootaa kan hin jirree fi manni maree walee paartiilee siyaasaa hubannoo keessa akka hin galfanne ibsaniiru. Dhimmoota Itoophiyaa keessatti baroota dheeraaf turanii fi marii fi irratti waliigalamuun qabamu jedhaman irratti mariin biyyaalessaa akka taasifamuuf irra deebiin gaaffiin dhiyaachaa kan ture yoo ta'u bara kanatti komishiniin akka hoogganamuuf hundeessuuf yaaliin taasifamaa jira. Haa ta'u malee adeemsa hundeessuu komishinichaa ilaalchisee mana maree waloo paartiilee siyaasaa Itoophiyaatiin alatti paartiileen siyaasaa kan akka Kongireesii Federaalawaa Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo fi Adda Bilisa Baasaa Ogaadeen mormii isaanii dhageessisaa turaniiru. Itoophiyaatti namoonni labsii yeroo muddamaan hidhaman atattamaan akka hiikaman US gaafatte. Labsii yeroo muddamaa kana keessa hidhamanii kanneen osoo himannaan irratti hin banamin mana hidhaa jiran atattamaanii kun tarkaanfii itti aanu ta'uu qaba jechuun Ameerikaan gama ministeera ajaalaatiin ibsa ishee keessatti gaafatteetti. Hidhaan akkanaa yoo dhaabbate mariin biyyaalessaa hunda hirmaachisaa fi bu'a qabeessa ta'e dhugaatti jiraachuu akka danda'u ministeerri haajaa alaa USA ibseera. Mootummaan USA Itoophiyaa keessatti waraanni atattamaan akka dhaabbatu, gargaarsi namooma danqa malee akka qaqqabu, akkasumas dhiittaan mirga namoomaa akka qoratamu gochuuf qaamolee dhimmi ilaalu hunda waliin dubbachuu itti fufti kan jedhu ibsi kun namoonni yeroo labsichaa keessa humnoota mootummaatiin hidhaman akka hiikaman gaafateera. Labsii yeroo muddamaa mootummaan Itoophiyaa biyya balaarraa baraaruuf jedhee onkololeessa darberraa eegalee ji'oota 6 akka turuuf labse kun osoo yeroon isaa hin xumuramin akka ka'uuf erga ji'a darbe manni maree ministeerota murteessee booda kibxata darbe paarlamaan biyyattii akka kaafamu mirkanaa'eera. Labsiin kun tibba addi bilisa baasaa uummata Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo boboon walta'iinsa uumuun gara magaalaa Finfinneetti dhiyaachuun dhaga'ameeti kan labsame ture. USA'n ibsa kana kan baafte gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa USA David Sterfield dirbata darbe Finfinnee galuun isaanii ergamame guyyoota lama boodadha. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsa baaseen ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa David Sterfield daawwannaa hojii guyyoota lama guraandhala 13 hanga 14 2022 yaalii wal waraansa Itoophiyaa karaa nagaatiin xumuruuf taasifamu tumsuuf imaluu isaanii ibsee ture. Ambaasaadder David Sterfield turtii isaanii guyyoota lamaatiin mootummaa Itoophiyaa, gamtaa Afrikaa, bakka bu'oota United Nations fi dhaabbilee mirga namoomaatiin wal arganii akka mari'atan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Ned Price ibsanii jiru. Ambaasaadder David Sterfield gara Itoophiyaa imaluun isaanii kan dhaga'ame erga rakkoo humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduu jiru karaa nagaatiin furuuf mariin itti fufaa jira jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibseen booda. Itti aantuun barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Aminaa Mahammad abdiin nageenyaa ni jira jechuun ibsa kennuun isaanii ni yaadatama. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu walabummaa neetwoorkii har'aaf qopheeffanne sangammaa ture. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii jenna.